Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu hordoftoota kiyya anaa jiraatu baga jiraattan isiniin jedha. Egaa hordoftoota Amboo YouTube warri hin ta'ini subscribe godhuudhaan hordoftoota Amboo YouTube itti dabalamuun dagatinaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyya ta'uun dagatinaa warri immoo hordoftoota kiyya taatan subscribe fi kanaan dura naa gootanii like naa gootanii jirtanii galatoomaan isiniin jedha. Oromoo koo galatoomaa simmalee homaan qabu galatoomaan isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u galatoomaan isiniin jedha. Ammallee Oromoo koo nama 1,000 nama meeqaan faa laaltanii jechuudha. Subscribe otoo hin godhin hin laalinaa jechuudha. Subscribe naa godha Oromoo koo sinumaaf han guddadha adaraa keessan. Subscribe naa godha Oromoo adaraa keessan jechuudha. Sinumaaf han guddadha. Ammaaf illee viidiyoodhuma biraawwan sinuu hojjadhee gaafa haalli naa mijate viidiyoo babbareedaa viidiyoo nama bashannansiisan viidiyoo barnootaa ta'an viidiyoo babbareedaa irratti sinuu hojjadha Oromoo koo amaanaadha. Subscribe naa godha. Simmalee maalan qaba. Saba biraa Amaariffaanii Tigiriffaadhaanii hojjadhee saba biraanii sabni biraa subscribe naa godha. Oromoonuu galaana simmaaloo subscribe naa gootan Oromoo koo. Oromoo caala galaanni jira. Oromoo caala wanti baay'atu jira. Afaan kana namni hin dhageenye jira. Adaraa keessan Oromoo. Egaa kanatti aansuudhaanii wanti narrammoo sinii qabadhee dhufee maammee fi arseemaadha jechuudha kanan sinii qabadhee dhufee ijoollee kana hin beektu. Egaa hordoftoota kiyya arseemaan kanaan dura maammeen jaaladha sin jaaladha maammee fi arseemaan kuni otoo waa'ee kara jaalala isaaniitti hin darbini bu'aa bahii hedduu ijoollee waliin dabarsanidha jechuudha. Ijoollee bu'aa bahii rakkinallee maalillee cinqamuullee waliin hanga waliin du'uu ga'anitti jechuudha. Hanga du'uu ga'anitti hanga gurbaan wannoon suni akka sanatti gurbaan wayii lubbuu isaanii irratti illee hanga mana honatti galchee gurbaan hanga isaan lubbuu isaanii du'an ga'anii jechuudha ijoolleen kun lamaanii. Egaa otuma akkasitti jiranuu mucaan maammeen kuni arseemaa kana baay'ee ofitti siqse jechuudha hordoftoota kiyya. Baay'ee ofitti siqsee baay'ee ofitti qabee baay'ee tokko ababaa kennaa fi akkasuma chokkoleetii kennaa fi waan adda addaa kennaa fi dubartoonni immoo kennaa xixiqqoodhaan akka jaalalli isaan qabu dhugaadha jechuudha. Waanuma sirriidha waanuma dubartii kamirrallee ga'ee beekuudha. Kanaafi otuma akkana godhu mucattii kana jaalala qabsiise jechuudha maammeen kun jechuudha. Jaalala qabsiise isaan lachanuu wal jaalatu jechuudha. Garuu jaalala walitti ibsatanii otoo hin taane obbolummaadha obboleessa obboleettiidha jedhanii wal jaalataa turanii jechuudha. Obboleessa obboleettiidha jedhanii akkasitti wal bira dhaabatanii wal jaalataa wal gargaaraa iddoo rakkoo ta'ettis iddoo gammachuu ta'ettis wal bira dhaabataa turan jechuudha ijoolleen kun. Amma immoo jidduudhuma kanaanii arseemaanii maammeedhaanii sin jaaladha maammeen si dhabuu hin barbaadu si dhabuu hin danda'u na dhiifteen deeminii gara biraan hojiidhaa deema maammeen jedhee jennaan maammeedhaan na dhiifteen deeminii ani sin jaaladha si malee omaan qabu. Siin adda baanaan jiraachuu hin danda'u jetteen jechuudha arseemaanii. Arseemaan immoo mucayyoo xiqqashuu mucayyoo daa'ima mucayyoo bareedduudha jechuudha hordoftoota kiyya. Mucayyoo maammee gadiiti jechuudha daa'ima baay'ee daa'ima jechuudha. Egaa jaalalaafuu safuudha jechuudha kan jaalala kana jaalala jedhanii jaalalatti moggaasuu dogoggora akka kootti dogoggora natti fakkaata jechuudha. Egaa jaalala miti gubaadha inni. Garuu jaalala jedhanii moggaasan jechuudha homaa rakkoo hin qabu. Egaa hordoftoota kiyya otoo ijoolleen kun akkasumaan jiranuu maammeen kun ani sin jaaladhu jedheen arseemaadhaan jechuudha. Maammee na jaalattaa jetteen sin jaaladhu ani jedheen jechuudha. Harkaata irratti godhee gatee deemee ijoollee ishiitti dhiyaataniin illee aboo ishiitiin illee mucaa kana narraa dhorkadhaadhaa narraa hidhadhaadhaa ani jaaladhu jedheen jechuudha. Achii mucaan kunii aboo ishiillee manatti galchitee itti cuuftee achitti otoo eeganu mucaan kun wadaroo fudhattee baatee fagoo deemtee muka gubbaatti of rarraafte jechuudha hordoftoota kiyya. Of rarraaftee ji'a meeqa guutuu otoo hin dubbatin otoo ol jetteen deemin otoo lukti ishiin socho'in otoo arrabni ishiin socho'in otoo ijji ishii banattee nama laalin ji'a meeqa guutuu mana akimii keessatti hangalaataa turte jechuudha mucaan kun. Amma sana muluu maammeen kun bira hin jiru ture hordoftoota kiyya. Bira hin jiru ture jechuudha. Inni gara biraa hojiidha deemeera bira hin jiru ture jechuudha. Amma immoo
maal godha amma immoo edda mucayyoon fayyitee dhugaa rabbii nama ajaa'iba jechuudha. Kuni faarummaa daangaa darbe dhugaa rabbii maammesiifan hima. Koomentii si barreessuu hin dandeenye garuu viidiyoo dhumka irratti hojjedhee si deebisaafanii faarummaa daangaa hin qabne qabda jechuudha. Faarummaa daangaan darbe maaliif ilmi namaa tokko angasiif jedhee of ajjeesutti angasiif jedhee sana hundumaa mucaan kun geessee anga of ajjeeftu sana muluu ati jireenya mataa keetii jiraataa turte. Nyaataa turte, dhugaa turte, aduu goodaatti baatee hiriyoota kee faana argaa turte faarummaa daangaa darbe isayyuu nan laalaafani jetta. Gaafa namni jaalala dubartiin tokko jaalala sinii kennite maaliif jaalala irraa fudhachuu dadhabdaniin jedhaa beeyan. Maaliif jaalala ishii sana qeebaluu dadhabdan? Maaliif jaalala ishii sana qabuu dadhabdaniin jedhaa beeyan. Maali inni faarummaan kana gahe? Wallaalummaan kana gahe? Har'a immoo hin qaanoftuu sin jaaladhannaa jettu meelaan mucaan kun duutee galtee be sii jecha be duutee galtee be sii jecha lubbuu ishee aarsaa gootee be sii jecha waan barbaadde taate be mucaan kun kanarra maal sii taati? Isayyuu akkan jaaladhuun itti himaa warra duraan lakkinarraa hidhadhaa jettetti akka jaalattu har'a itti himuu maalumatu sii dhagaa maalumatu sirraa taqabbala. Mee hordoftoota kiyya koomentii jalatti isinillee yaada keessan barreessaa. Mee kaleessaa warruma har'a itti deemee ani nan jaaladhaa laaluufan kana godhe malee inni jedhu kanatti kaleessa dhaqee himatee narraa hidhadhaa jechaa ture. Mee uummanni kun immoo akkamitti jechoota isaa kana isarraa fudhatanii mucayyoo keenya jaalata jedhuun. Kuni dhugaa rabbii wallaalummaa daangaa hin qabne qabda jechuudha. Wallaalummaa daangaa hin qabne jechuudha kanatti qabdu. Ammallee mucaan kun yoo dhuguma gara keetti deebite ani hin beeku dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee miite baay'ee tokko miite jechuudha. Obboleetti keetii haadha keetii maanyaa'ume rabbiin sammuu siif haa kennu siin jenna.